Lafti maaliif kirkira? Addunyaa irratti dhumaatii guddaa kan qaqqabsiise yoomiif eessatti? Kirkirri lafaa waggoota 100 darban keessa lubbuu dhala namaa miiliyoonaan lakkaa'amu galaafateera. Teknooloojiin fooyya'aa deemus dhumaatii sababa kirkira lafaan mudatu kan inni hir'isuu danda'e xiqqaa qofa. Kirkirri lafaa cimaa fulbaana 9 bara 2023 Moorookoo keessatti mudateen namoonni 2000 ol lubbuu dhabaniiru. Namoonni hedduun immoo miidhamaniiru. Kirkirri lafaa dhiyeenya kana Moorokootti mudates kirkira lafaa addunyaa irratti dhumaatii guddaa qaqqabsiisan keessaa isa tokko jedhameera. Ji'a Guraandhala bara 2023 kirkiraawwan lafaa lama sadarkaan isaanii 7.8 fi 7.5 ta'e Turkii fi Sooriyaatti mudatan seenaa kirkira lafaa yeroo dhiyoo keessatti dhumaatii guddaa fi balaa cimaa addunyaa irratti qaqqabsiisan keessaa warra gurguddoodha. Kirkiraawwan kunneen lubbuun namoota 50,000 ol akka darbuuf sababa ta'aniiru. Haa ta'u malee dacheen kirkira lafaa kanneen lamaan caalaa hamoo ta'an agarteetti. Akka daataan Geological Survey US irraa argame mul'isutti seenaa keessatti kirkirri lafaa hunda caalaa cimaan bara 1960 keessa Chiilii kibbaa Valdiviyaatti mudate. Sadarkaan kirkira lafaa kun Richter skeeliidhaan 9.5 ture. Kirkirri lafaa maalidha? Akkamiin immoo uumama? Akka naasaa saayinsii jedhutti kirkirri lafaa raafama yookaan sochii kirkira guddaa lafa jalatti uumamudha. Kirkirri kun lafa jalatti ta'ee gararra keessaatti sochiiwwan dhalatanidha. Yeroo lafa jalatti rakkoon tokko uumamee akka tasaa sigigaachuun dhalatu kirkirri lafaa uumamuu danda'a. Saayinaawwan teektooniikii lafa jalatti yeroo hunda suuta jedhanii socho'u. Garuu fiixeen isaanii yeroo walitti bu'u rigataaf sababa ta'a. Rigata uumame dandamachuuf wantoonni ta'an ammoo muddama lafa jalatti dhalchuun kirkirri lafaa uumama. Dambaliin sababa muddama lafa jalaa kanaan uumamu ammoo humna yeroo gadhiisanitti kirkirri nutti dhaga'amu kana qaqqabsiisa. Lafti irra keessaan bareedduu fi bakka jabaataa fakkaattus lafti jalli garuu sochootoo fi danfa qaba. Lafti wantoota bu'uuraa afur irraa ijaaramte jedhu saayinsistoonni. Qola jajjabaataa, ho'a hanga tokko, mantiil jajjabaataa, akkasumas koorii dhangala'aa karaa alaa qabuuf koorii jajjabaataa karaa keessaa qaburraa ijaaramte lafti. Qolli lafaa inni jajjabaa fi irra keessaa minxaafa jajjabaataa mantiil sun qaama lafaa leetosfer jedhamu uumu. Leetosfer kun ammoo akkuma qola hanqaaquutti guutummaa lafaa osoo qaawwa hin hambisiin kan haguugu miti. Saayinaawwan teektooniikii kunnaan ammoo minxaafii mantiil jala jirurra suuta dhaabbataadhaan yaa'u. Sochiin akkasii osoo hin dhaabbatiin taasifamu kun qola dachee kanarratti muddama uuma. Yeroo muddamni kun garmalee guddaa ta'u gara baqaqa yookaan badii uumuutti geessisa. Saayinaawwan teektooniikii kun yeroo socho'an bakka rakkoon itti uumame kunis akka socho'u taasisa. Kanaaf kirkirri lafaa sochoo osoo hin eegamiin tasa qola lafaa toora rakkoon jirutti ta'udha. Bakki kirkirri lafaa itti jalqabu ammoo wiirtuu jedhama. Kirkirri lafaa guddaan kan dhaga'amu yeroo baay'ee lafa wiirtuu isaatti dhiyoottidha. Bakki kirkirri lafaa itti jalqabu ammoo wiirtuu yookaan epicenter jedhama. Kirkirri lafaa guddaan kan dhaga'amu yeroo baay'ee lafa wiirtuu isaatti dhiyoottidha. Haa ta'u malee hollannaan kirkira lafaa fageenya kiiloomeetira 100 yookaan 1000 wiirtuu isaarraa fagaatee jiruttis ni dhaga'ama. Kirkirri lafa irratti qofaa miti kan uumamu jedhu naasaan. Dirree addeessaa, Maars, Veenusii fi Juupiter irrattillee kirkirri lafaa safaranii arganiiru. Jaarraa 21ffaa keessa kirkirri lafaa gurguddoon mudatan 5. Jaarraa 21ffaa keessatti kirkiraawwan lafaa gurguddoodha jedhaman bara 2004 keessa Indooneeziyaa keessatti, bara 2011 ammoo Jaappaan keessatti kan uumamanidha. Kirkiraawwan lafaa kunneen
lamaanuu Riiktar iskeeliin 9.1 akka ta'an galmaa'eera. kirkirri lafaa odolee Indoneeshiyaa qarqara lixaatti argamtu Sumeetraa jedhamtutti mudate kananii caalayyuu ture. Suunaamiin sababa kirkira lafaa kanaan uumame kibba Eeshiyaa fi Afriikaa bahaa keessatti walumaa galatti biyyoota 14 miidheera. Namoonni 17,000 lubbuun isaanii dhabaniiru. Miiliyoona 2.3 kan ta'an ammoo miidhaan irra geera. Kirkirri lafaa Turkiif Sooriyaa keessatti qaqqabees kirkiraawwan lafaa hamoo 20 jaarraa kana keessa qaqqabanitti ramadamu. Bara 2015 ammoo kirkirri lafaa sadarkaan isaa 7.8 Neepaal keessatti qaqqabee namoota 9,000 galaafatee ture. baay'ina nama ajjeeseetiin yoo ilaalamu kirkira lafaa bara 2010 Haayitii keessatti qaqqabe isa hunda caalaa hamaadha. Akka daataa Geological Survey US'tti kirkiraawwan lafaa gurguddoon 5 galmaa'an isaanitti aanan kanadha. inni tokkoffaa Chiilii keessatti halkan gaafa caamsaa 22 bara 1960 Chiiliin kirkira lafaa baay'ee guddaadha jedhameen rukutamte. Kun ammoo biyyattii irratti miidhaa cimaa qaqqabsiiseera. Kirkira lafaa yeroo sanatti qaqqabeen namoonni 1,600 dhibamanii namoonni 3,000 miidhamanii turan. Kirkira lafaa yeroo sanatti qaqqabeen namoonni 1,600 dhabamanii namoonni 3,000 miidhamanii ture. Kirkirri lafaa kun mancaatii qaqqabsiiseen Chiiliin qabeenyaa doolaara miiliyoona 550tti tilmaamamu akka dhabdu godhe. Kirkira lafaa kana hordofee ammoo suunaamiin dhalatee Hawaii keessatti namoonni 61, Jaappaan keessatti namoota 138 akkasumas Filipiin keessatti ammoo namoota 32 akka lubbuun darbe gabaafameera. Hangi safara isaa Riiktar iskeeliidhaan 9.5 ture. Inni lammaffaa Alaaskaa yookaan USA'tti. bara 1964 kirkirri lafaa mudatee suunaamii hordofsiise kun lubbuu namoota 131 galaafatee ture. Dabalataanis qabeenya doolaara biiliyoona 2.3tti tilmaamamu mancaaseera. Kirkirri lafaa kun magaalota Ameerikaa baay'ee keessatti dhaga'amee ture. Hangi safara isaa Riiktar iskeeliidhaan 9.2 ture. Inni sadaffaa Sumaatiraa yookaan Indoneeshiyaa keessatti muddee 26 bara 2004 ganama barii sa'aatii 12:58 irratti kirkirri lafaa guddaan qarqara lixa odola Sumaatiraa Indoneeshiyaa keessatti mudate. Suunaamii kirkira lafaa kana hordofee uumame ammoo kibba Eeshiyaa fi baha Afriikaa dabalatee biyyoota 14 miidheera. Namoonni 17,000 lubbuu isaanii dhabanii miiliyoona 2.3 kan ta'an ammoo miidhaan irra gaheera. Hangi isaa Riiktar iskeeliidhaan 9.1 ture. Namoonni 17,000 lubbuu isaanii dhabanii miiliyoona 2.3 kan ta'an ammoo miidhaan irra gaheera. Hangi isaa Riiktar iskeeliidhaan 9.1 ture. Inni afuraffaa Honshuu yookaan Jaappaan keessatti bara 2011 suunaamii kirkira lafaa uumame hordofee qarqara bahaa Honshuu Jaappaanitti qaqqabe namoota 15,700 galaafate. Kirkirri lafaa ammoo lubbuun namoota 4,600 galaafate. Namoota 5,300 ammoo miidhaa irraan gaheera. Walumaa galatti kirkira lafaa suunaamii isa hordofee uumameen namoonni miiliyoona 1.3 ol ta'an mana malee hafanii manneeniif gamoowwan miiliyoona 3 ta'an ammoo diigamaniiru. Hangi safara isaa Riiktar iskeeliidhaan 9.2 ture. Miidhaan qaqqabe kun Jaappaan akka doolaara biiliyoona 309 dhabdu taasiseera. Inni shanaffaa Raashaa keessatti bara 1952 keessa kirkira lafaa mudachuu hordofee suunaamiin galoo galaanaa bahaa fagoo Raashaatti argamu Kaamchaatkaa keessatti qaqqabe. Bakki sun namoonni walirraa faffagaatanii waan jiraataniif namoota muraasa qofatu miidhame. Haa ta'u malee suunaamii uumame sun
United States Hawaii keessatti miidhaa doolaara miiliyoona tokkootti siqu akka manca'uuf sababa ta'eera. Safarri isaa Richter skeeliidhaan hanga 9.2 ture. Kirkirri lafaa tibbana Itoophiyaa irratti irra deddeebiin mudate hangam yaaddeessaadha. Ji'a fulbaanaa darbeerraa eegaluun kirkirri lafaa sadarkaa adda addaa qabu naannawaa gaara Fantaallee fi Affaaritti mudachuu ta'ee irra deddeebiin gabaafamaa jirudha. Bakkeewwan kirkirri lafaa qabatamaan itti mudatan kanaan alattis miirri sochii lafaa fageenya kiiloomeetira 100 lakkaa'amu irrattis magaalota adda addaatti akka dhaga'ame jiraattonni ni himu. Kanumaan wal qabatee gaara Fantaallee irratti sigigni lafaa fi mallattoon dhukkee mudatee ture. Jiraattota naannicha jiraatanii fi magaalaa Matahaaraatti yaaddoo kan uume ture. Dabalataan immoo naannichatti kirkirri lafaa kun irra deddeebiin akka mudatee fi sadarkaan kirkira lafaa tibbana mudates kan kanaan duraarra ol ka'aa akka ta'e himu. Yuunivarsiitii Finfinneetti daayirektarri ji'ooloojii, astiroonoomii fi qorannoo hawaa akkasumas qorataan kirkira lafaa Profeesar Attaalay Ayyele fulbaanaaf onkololeessa keessaa jalqabee gara ji'a tokkoof mudachaa ture garuu gidduutti callisee ture. Torbee tokko asitti ammoo bifa haaraadhaan kirkirri kun mudachaatti argamaa jedhan. Torban darbee kana keessa naannawaa kanatti kirkirri lafaa kan kana duraarra ol ka'aa ta'ee Richter skeelii 5.3 ga'u mudachuus himan. Aansuun ammoo kirkirri lafaa sochiin isaa hanga magaalaa Finfinneetti dhaga'ameef kan kana duraarra dabalee dafee akka mudate tures dubbatamaa ture. Haalli kun hagam yaaddeessa. Kirkira lafaa yeroo dhiyoo asitti Itoophiyaatti mudachaa jiru kanaan keessumaa naannoo Affaar bakka dhiyeenya kirkirri kun itti mudate manneen jireenyaa irratti miidhaan qaqqabu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa turan. Profeesar Attaalay garuu kirkirri lafaa mudachaa jiru kun kirkira lafaa xiqqaa fi giddu galeessa jedhamu keessatti kan ramadamu ta'uu eeruun yaaddoo hagas mara kan qabu akka hin taane himu. Miirri isaa fageenya irratti dhaga'amuu mala garuu fageenya kiiloomeetira 50 isaa ol deemee miidhaa geessisa kan jedhu hin jiraatu. Baay'ee rifachuu hin barbaachisu. Bakka itti mudatetti garuu miidhaa hamaa ta'e geessisuu danda'a jedhan. Kirkira lafaa amma mudachaa jiru kana Finfinnee teenye meeshaadhaan hordofaa jirra kan jedhan qorataan kun qabatamaadhaan waan jiru adda baasuuf garuu bakkichatti mallee qorachuu nu gaafata jedhan. Qaamaan bakkichatti argamanii wanti ta'aa jiru maali? Miidhaa bakkichatti geessise maal fakkaata kan jedhu qorachuu nama barbaachisa. Haala qabatamaa amma jiruun garuu wanti miidhaa cimaa geessisa jedhamee yaadamu hin jiru. Taa'iiwwan kirkira lafaa akkanaa kun biyya kana keessatti yeroo hedduu mudatee akka beekuuf kirkirri lafaa kun humna kuufatee jiru akka amma deemaa jiruun kanatti fixatee san booda kan dhaabbatu ta'a jedhan. Miidhaan gahu garuu bakka kirkirri lafaa kun itti mudateen kan murtaa'u akka ta'ee fi kirkirri lafaa Richter skeelii 3 ta'eyyuu kan mudate magaalaa keessatti yoo ta'e miidhaa geessisuu akka danda'us himan. Kirkirri lafaa olaanaa haga ammaa addunyaa irratti galmaa'ee jiru Richter skeelii 9.5 kan qabu fi bara 1960 Chiilii keessatti kan mudatedha. Itoophiyaatti kirkirri lafaa inni olaanaa mudatee fi seenaa irratti galmaa'ee jiru ammoo bara 1906 naannawaa gaara Baaleetti kan mudatee fi Richter skeelii 6.8 kan qabu akka ta'e himan Profeesar Attaalay. Haaluma kanaan otoo jiruu kirkirri lafaa kun hammaachaa dhufuun naannoo Affaar godina Gabbarsuu aanaa Daalachaatti kirkirri lafaa mudatee miidhaa geessisuun namoota kuma hedduu qe'eerraa buqqaase. Mootummaanis uummata qe'eerraa buqqa'e kana bakka biraa qubachiisuuf hojjechaa jiraachuu gabaafameera.
kirkira mudate kanaan warshaa sukkaaraa kasamman caasuu dabalatee lafti dhodhohee namoonni 20 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu bulchiinsi aanichaa waabeffachuun OBN gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa hawaasa toora sanaa iddoo biraa qubachiisuuf hojjetamaa jiraachuu ogeeyyii adda addaa iddoowwan balaan kirkira lafaa itti dhaga'amee fi saaxilamoo ta'anitti bobbaasuu ibseera. Tajaajilli dhimmoota kominikeeshinii mootummaa ibsa sanbata amajjii 4 baasee keessatti namooti iddoowwan kirkira lafaa mudate jiraatan 80,000f wantoota dursa kennamuu qaban adda baasuun jiraattonni iddoo balaa kanaaf saaxilamaa ta'erraa akka siqanii fi mootummaan akka qubsiisuuf tumsa taasisaa jiraachuu ibseera. Akka ibsa kanaatti ogeeyyiin balaa yeroo tasaa kanneen ogummaa adda addaa qaban iddoowwan kirkira lafaatti mudatetti ramaduun qorannoo gaggeessuu eegalaniiru. Bara haaraa Itoophiyaarraa eegalee kutaalee Affaar, Oromiyaa fi Amaaraa daangessanitti kirkirri lafaa deddeebi'ee mudataa jira. Kirkirri lafaa kun fageenya irratti hamudatuyyuu malee dambaliinsaa giddugala biyyaa hanga magaalaa Finfinnee qaqqabeera. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa dhimma kana ilaalchisuun ibsa baaseen taateen kun hammaataa jiraachuu eereera. keessattuu torban lamaan darbe keessa kirkirri lafaa mudate kan duraar caaluu kan ibsee jaarmiyaan mootummaa kun reektar iskeelii 5.8 irra ga'uu odeeffannoo akka qabu beeksise. Akka lakkoofsa Habashaatti amajjii 3 bara 2017 halkan keessaa sa'aatii 9:52 irratti Awaash Fantaallee fi naannaa sanatti kirkirri lafaa mudate cimaa akka ture jiraattonni naannawaa sanaa ni dubbatu. Kirkirri lafaa halkan sana mudate kunis reektar iskeelii 5.8 ta'uu odeeffannoon jaarmiyaa Ameerikaa Geological Survey jedhamu irratti ba'e ni mul'isa. mootummaan karaa ogeeyyii damee adda addaa taatee kana hordofaa jiraachuu kan eere ibsi kun keessattuu iddoowwan kirkirri lafaa daran saaxilamoo ta'an adda baasuun irratti xiyyeeffachuu hima. mootummaan gandoota saaxilamoo ta'an 12tti ogeeyyii damee adda addaa ramaduun hamma balaa kanaa fi gargaarsa taasifamuu qabu qorachaa jiraachuu ibseera. namoota gandoota adda baafaman kunneen keessa jiraatan 80,000 ta'aniif wantoota dursa kennamuu qaban adda baasuun jiraattota naannawaa saaxilamoo ta'an irraa siqsiisuu qubachiisuuf tumsaa jiraachuusaa sababa kanaan miidhaa dhaabbilee tajaajilaa jaarmiyaalee dinagdee fi misoomaawwan bu'uuraa irra ga'uu danda'u itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuus ibseera. kirkirri lafaa kun hanga yoonaatti magaalota ijoo biyyattii keessatti miidhaa guddaa hin qaqqabsiisne kan jedhu ibsi kun ta'us lammiileen gorsa ogeeyyii hordofuun mallattoowwan akeekkachiisaaf kennaman hunda qixa sirriin hojiirra oolchuu akka qaban akeekkachiiseera. ogeeyyiin damee kanaa keessattuu ji'oonni fulbaanaa fi onkololeessaa ji'a kirkirri lafaa bal'inaan keessatti mudatan ta'uu fi kirkirri lafaa amma irra deddeebiin mudatu kun itti fufuu akka danda'uuf yeroo dhiyoo keessatti ni dhaabbata jedhamees kan yaadamu akka hin taane himaa jiru. Maddi BBC Afaan Oromooti.